clear even for law enforcement agencies. They are not clear because in a recruitment of human trafficking, the families are involved, the friends are relatives, neighbors are involved, and the rural recruiters at village level are involved, the traffickers, the PAs are involved. But who are the traffickers really? It's not clear. Can we say the families, the peer groups, the friends who are participating in this process, are they trafficker or not? Are they criminal or not? It's not clear. Because of that, really, no one wants to expose a trafficker in a public. They don't want to expose. They don't want to give their testimonies, or they don't want to testify before court. So even the serious problem is no one see it, human trafficking as a crime. That's the problem. Because human trafficking is highly socially embedded issue. So because I have collected data in a different research procedures. I have used the qualitative and the quantitative approach. The methods I have used is interview and focus group discussion, and then the questionnaire also for about 273 sample size, and also field observation summary notes, and examining the kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Oromiyaa Infoo bakkuma jirtanitti nagaa jaalala fi fayyaa sinawwan viidiyoo kana keessatti odeeffannoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Odeeffannoon an qabadhee isinii dhufe kunis akkuma amma viidiyoo irratti argitan kana Dr. Lammaa Magarsaa interview yookaan gaafif deebii miidiyaa guddichi addunyaa kenna Aljazeera wajjin interview godhee jira. Interview kana keessatti yaadolii hedduu kaasee jira. Yaadota inni kaasee keessaa tokko haala ammanni irra jirus kaasee jira. Haala ammanni irra jiru keessa akkasumas biyya alaatiitti kaampaanii tokko keessa hojjechaa ture jechuudhaan dubbate. Ani kaampaanii biyya alaa tokko keessa hojjechaa ture amma garuu gara biyyaa deebi'a jechuudhaan miidiyaa Aljazeera kana irratti afaan Ingiliffaatiin dubbatee jira. Kana qofa osoo hin ta'in kan inni dubbate keessa dhiibbaa isarratti gaggeeffamu karaa mootummaatiin, karaa paartii badhaadhinaatiin dubbatee jira, karaa bilisiginnaatiin haala kamiin akka isa rakkisaa jiranis kan inni dubbate. Kana qofa osoo hin ta'in Dr. Lammaa Magarsaa kan inni hime keessa tokko akkamitti akka paartii keessaa isa baasanii fi akkamitti akka siyaasa Itoophiyaa keessa kan hin hirmaanne isa baasanii dubbatee jira. Kana keessatti kan inni bikeessa an uummata Oromootiif wantoota hedduu hojjedhee jira. Akkasumas Oromoo ceessuu fi wanta narraa eegamu hedduu bahee jira. Garuu hin danda'amne shirri adda addaa narratti hidhatamuudhaan akkaan siyaasa keessaa bahuu godhamee jira jechuudhaan inni himatee jira. Kana qofa osoo hin ta'in kan inni himate keessa ammaan kana akkaan hojiirra ari'amee ofirraa mana konkoo taa'uu godhamee jira. Ammaan kana hojii biyya alaa tokkoon qaba. Amma garas deebi'aa gara Xaaliyaanii deebi'am dhaabbata addunyaa tokko keessa seektara qonnaa keessa hojjechaa jira jechuudhaan dubbatee jira Dr. Lammaa Magarsaatiin. Kana qofa osoo hin ta'in dhiibbaan adda addaa narratti godhamaa ture. Hangaruu dhiibbalee kana hunda obsuudhaan uummata kiyyaa fi nan hojjedha jedhee hojjechaa ture jira. Oromoo ceessuu fi waan silaa gochuu qabu hunda godhee jira. Garuu shirri adda addaa keessa fi alaanii narratti hidhatamaa ture jira. Anis Oromoo tana qabsaa'ota Oromoo kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus walitti qabuudhaa fi wantoota hedduu hojjedhee jira. Keessattuu Oromoonni akka aangoo irratti bahee tokko ta'ee akka Itoophiyaa tana dhuunfatuufis anis waan hedduu hojjedhee jira. Garuu hin danda'amne jechuudhaan himatee jira. Kana keessa kan inni dubbate keessaa tokko kaadrooliin hedduu ana doorsaa jiru jechuudha. Ana doorsaa jiru jechuudhaan himatee jira. Kana qofa osoo hin ta'in biyya alaattiitti gaafan tureessi bilbilli garaagaraa narratti bilbilamee inni doorsisanii akka miidiyaa irratti hin baane na gochaa turanii jiranii. Garuu har'a sodaa sammaraa dhiisuudhaan sodaa sammaraa cabsee osuma ana sodaachisanii miidiyaa biyya addunyaa kanarratti waan affeertaniif galatoomaa anis yaada kiyya inni ibsadha jechuudhaan dubbatee jira Dr. Lammaa Magarsaatiin. Kana qofa osoo hin ta'in Lammaa Magarsaa kan hime seektara qonnaa kan inni amma biyya alaa keessa hojjechaa ture
ture kana keessatti shiroo hojjechaa ture keessatti shirri garaagaraa karratti xaxamaa turedha kan inni himate shira kana kufa osoo hin ta'in akka inni hojiirra ari'amuufis wanti hedduu godhamee jira akkuma siyaasa keessaa isa ari'anii barkoo lamaa fi kudha lama ture kan inni hojiirra ari'amuu danda'e hojiirra erga ari'amee boodadha kan inni mana isaa taa'u eegale akka inni bilisummaa magaalaa keessa hin sochoones akka qaama barbaadu wajjin waliin argines godhamee jira siyaasa keessaa baafamee jira siyaasa Oromoo kan mataa walitti hanqabe warroonni tokkummaa Oromoo hin barbaanne keessa na baasanii jiranii anamma adda kan koo taa'aa jira jechuudhaan himatee jira Dr. Lammaa Magarsaatiin akkasumas ammaan kana waan miidiyaa Aljazeeraa guddicha kanarratti na affeertanii fi baay'ee galatoomaa jechuudhaan dubbatee jira Dr. Lammaa Magarsaatiin yaada isaa kana qofa hin banne akkasumas cunqursaa adda addaa kan irratti gaggeeffamaa tures inni illee dubbatee jira kana qofa osoo hin taane miidiyaan Aljazeeras yeroo hedduu erga akka inni miidiyaa guddicha addunyaa kanarratti dhiyaatu fi erga hedduu affeerran godhameef booda hin argamu jechuudhaan kan inni dhumarratti argamuu danda'e kabajamtoota daawwattoota keenyaa interviewun kun guutuun isaa ni jira Aljazeeraa gubbaatti irratti illee ni jira angaruu guutuu isaa amma kan isin argisu ta'a yaadotii hedduu kaasee jira akkasumas dhimmoota siyaasas kaasee jira Dr. Lammaa Magarsaa interviewun Aljazeeraa miidiyaa guddicha addunyaa kana wajjin godhee jira akkasumas shirrii hedduu akka irratti xaxamaa jiruu fi keessa falaas ammas gara siyaasaa deebi'ee uummata isaa tajaajilu akka barbaaduu fi siyaasa Itoophiyaa kan bade kana irra deebisee hojjechuu akka barbaadudha kan inni hime ammas carraan argamnaan akka hojiitti deebi'uu barbaadu kan hime kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan daawwattaniif galatoomaa interviiyuu isaa guutuu daawwadhaa horaa bulaa. Expose a trafficker in a public. They don't want to expose. They don't want to give their testimonies or they don't want to testify before court. So even the serious problem is no one see it human trafficking as a crime. That's the problem. Because human trafficking is highly socially embedded issue. So because well, I have collected data in a different research procedures. I have used the qualitative and the quantitative approach. The methods I have used is interview and focus group discussion, and then the questionnaire also for about 273 sample size, and also field observation summary notes and examining the